Waaqayyooma firiyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin. Karaa Kiristoos akkuma arganne isaan fayyine maatii Waaqayyootti kan dabalamne yakka hiriyaan nurratti raawwatu immoo hadeefnuuf garaa keenya gootu immoo hadeefnuuf garaa keenya gootu akka cubbuu keessa gangaalanne yaala faateef dinaafoon keenya darkifamne Waaqayyooma firiyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin. Garaa Kiristoos qabaataa ture kottaan qabaannaa yoo waliif dhibne dhiifama cubbuun immoon argannaa golgaan cubbuudhaa kan diinni ijaaru yoo waliif dhibne cimeen ijaajju yoo waliif dhibne cimeen ijaajju inni cubbuu keessa gangaalanne yaala faateef dinaafoon keenya darkifamne Waaqayyooma firiyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana qabaataa ture kottaan qabaannaa garaa jabaadhaan fuula isaa duratti obsaan ni aannaa jaalala dhugaa kanaan arganna dhiifama goonee dhiifama arganna dhiifama goonee dhiifama arganna baay'ee cubbuu keessa gangaalanne yaala faateef dinaafoon keenya darkifamne Waaqayyooma firiyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin cubbuu keessa gangaalanne yaala faateef dinaafoon keenya darkifamne Waaqayyooma firiyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana isaatiin dhiifama arganne ayyaana Guyyaa gammachuu koo gana siin arganne.